الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو شيخ. الو شبكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. قاعدين قبل شيخ كينيا اللي اسمه قران توري قابل اما كجارا مجيو دكو والبري توري والبرتن سنامو دغلا في مجاسنا والبري با يد كل ولين دبنين نما تيجي والنبرسي سيتي سنام بو ما تيجي يا والبرسي ايه ergi maatii kiyyaa wal barsiise maatii kiyyatti maallaqa ergite turte mucaan sun jechuun maatii keetiin maallaqa ergite mucaan maatii kiyyatti maallaqa ergite meeshaa daddaan hojjedhaa kalaasi mucaa keessan jaaladheen jira minaan jette immoo duraan ni si maatii kiyyaa wal hin barinii jedhee meen tureen argisiifte naan gol barsiise sanaan booda kalaasi ergeen maallaqa ergite turte anis biyya namaa jiraatee biyya namaa jettee amantiin si lakkistaanaatiin maali amantiin isin amantiin sille kiristaana irsa biraan qabaa galee sarraa nikaa kiyya buuseen sitteeru naan jette jaarsa qabdi sanaan immoo sun kan biraa fuudhee jira sun sin barbaadu yeroo itti dhufte qalabatii geessii deebisaa ergiitti dhufte gizeetti dhufte qalabatii siifin deebisaa jeen sanaan booda maatii kiyyatti maallaqa buuftee ergi sanaan booda akka isiin jaarsa lamaan kan isiin dubbataa kun jaarsa walaa ammas immoo karaa biraa jaarsa biraa qabdi isiin achiin booda aan deebitee wallolte erginaa wallolte maallaqni sii kun harka jira egaa maallaqan kee deebii fudhuun jedheen maallaqa kiyya siin fudhuu rabbi irratti sirraa fudhaa jette lakkii hin barbaadu maallaqan hin buuta maatiitti jennaan lakkii ani hin barbaadu maallaqa san sirratti hin barbaadu maallaqni sirratti ribaadha sanaan booda maatiitti dawwalaa yeroo maatiitti dawwale mucaan harkaa maallaqa fuuteen taanaan an ofin ajjeesaa fudheen of ajjeesa maallaquma irraan qabu amma maallaqa narraa qabdu sana maallaqa sirraan qabu itti deessi nama miti jechuudha ani immoo maallaqa sirratti baadhee taa'uudhaaf baay'ee tokko laphee na baachisa jechuudha guyyaan akka diqaawaas hin beeku isin maallaqa sanan barbaadu isin garuu maallaqni sun ribaa sirra isaa maasiyaa sirra isaa fuulduree waaqaa sirraa fudhaa garuu si bani ergaa jennaan immoo lakkii hin barbaadu kun akkamime dubbii ajaa'ibaa keessa seette hilliimuma ajaa'ibaati duraan dursee mucayyoon kiristaanaa si jaalannaa warra keessanii wal barsiisi jette warra keessanii wal barsiifte warra keessanii irratti gartee gurbaan keessan jaaladheetiin jira waan ubitaa etteeti maallaqa warra keessanitti ergite maallaqni gara warra keessanii kana xiixu jira san gubbaan isiin jaarsa biraallee qabdi ammallee ka biraallee dubbisti akkasimi eeyyan akkasi amma duubaati maallaqa keenarraa fudhadhu maallaqa isiifin kana aan fudhadhu gaafuma qiyaamaa gartee ribaa sitta gaafa qiyaamaan naa kan taasin jechuu jirti akkasimi eeyyan amma singalte jaarsa duraan sana deebite angaruu jaarsa siinatti yoon dawwale maatii niitii kiyyan addana baasuuf fedhee bilbilarraa cufa angaruu kan irsa siitti dawwalu utuun adda baasuun taane maallaqa sii kennuu kan dawwalaan sanaan booda lakkii irsa siitiinis maallaqa narraan qabu caanaa fi adda baasuuf jechisiin irsa siitiin jechuudha allakii birrii 50 narraa qabdiin jedhaani 50 waan gudda birrii 50 ati birrii 50 si wali qabiti ko bakka iftaa kaji aya isini beeytaami ati ganda saanii biyya saanii ganda saanii nan beeka isini ijoollee afsiite ani ijoollee jimmaati akkas taate maallaqa sii qopheessii gisee galtu kan nitaaf eega beeyte telefoona jabeessi yoo isin fudhachuu ditti akkas taana rakkoon qabu okay lakum amma gaafii kan qaba sheekaa dhiifa mallee naaf godhaati ijoolleen kan keenya ijoolleen shamarraa hedduun jaraalee dhiirri hedduun jaraalee sanaan masalan ijoolleen dhiiraa wal janajjananii utuma wannaan goone shamarraan keenya kan musliimaati surree kanaan jaappoonni kanaan suuraa mataa qullaa kana kan isin kaatee dhiiratti guutu maasaan ta'u kun
nama heddullee gaafatee naammaa si aan ta'unaan jee namoonni heddullee. Meerra deebi wal janajjananiiti rifeensa banaa fi jaapooniidhaan footoo kaatee ergitiif. Namoonni hedduun karaa messenjeraatiin karaa waastaappiitiin wal janajjananii sanaan booda suuraa naa ergi yeroo suuraa naa ergi sana dhufu sun shamarraan musliimaa mataa qullaa wayiin uffannaa qaama ishii mul'isuun kaatee suuraa dhiiratti ergite jechuudha. Kun jira garuu kun ni ta'a dubbiin kun ni taate nama heddullee gaafadhee naanni taati wal ilaallatanii wal uwwama jirtu naan jedhe namoonni hedduun. Na dhaggeeffadhu ayyee fixattee miti. Fixadhe. Duraan dursee warri gartee durbiraa fi dardarri warri wal janajjanuu ka footoo walii ergi nu ergi naa ergi jahu ulaagaa jira. Wanni jiru shari'aa islaamaa keessa dubartiin takka yoo gurbaan kun nama nagayaa ta'e adda fagoo jiraatanii nama nagayaa ta'e isii siin fuudha je'ee walii galan footoo ta'e gartee hijaaba qabdu yoo ergiteef gariin gartee garii ulamaayin akkas jaan footoo yoo gartee jiraate bira dhaqee ilaalu namni kun yoo intala tana laalle jaalachuun ta'u shari'aa islaamaa deem laalladhuu jira inshallah waan kanarraa dubbanna deemiiti laali intala tana jaalattee deem laali qacoollotti laaladhu qacoollotti ni laallattaa jechuu tanaafuu namni fagoo jiru footoo yoo walii ergam footoo gartee ijaaba qabdu ta'a dabaa mush footoo gartee rifeensa banaa ganaa darajaa gartee footoo rifeensa banaa ganaa sigalee rifeensa cufaa sanuu jaapooniin armasii facaaftee ka'uu no dhorka laa yejuus hin dandeemu abadan ammallee viidiyoo bansiisanii warri gartee viidiyoo bansiisee imoo fi maarree baasika rifeensa firraa baasika maarree jee qullaa qarratsatee akkasiin maallaqa irraa nyaatu jira garuu alhamdulillaahi eegaa amal lamatti duullee wanni kun dhaabbate nurraa dhaabbate tunurraa dhaabbate yoo gartee snaapchaatii irratti yoo jiraatte hin beeku imoorra yoo jiraatte hin beeku amma tun gartee nurraa dhaabbate xiqqoo yaa'ii waan tanaa ka gartee kasi kitaaba qabatee wayii jee kasi gartee booyu cufti sigalee ka biyya arabaatii fi biyya adda addaatii booyu cufti akkana natti taphattee jettee ta'a baartuus dhabamte amma ta dhiiraa baartuu jiraa bara yaa maarre taati nagoota sigalee waa abaaruu mi abaarsa addaa kana abaarti maallaqa nyaachiftee jalaa gisee inni badee abaarsa ajaa'ibaa kana abaarti walla irraa harkatti seete sigalee fasaada maabuni alalfaazin fa'oo faazin akka badii jirti kan heddummaa tommaa namoonni hedduu kan feesbuukan fayyadamtu jira akka badii jirti janaan sun rabbuun nurraa eegu galatomaati baay'ee wallahi shukuraan isin jedhe sheekati janaan nurraa dhaabbattu jennee jirra malee tuma deddeebinee dubbanna tun nurraa dhaabbachuu qabdi hiriiratti baanoo isaan ditani akkas galatoom inshallah السلام عليكم. وعليكم السلام. قاعدين كابتن. أيه كابتن. هو سكالي والفودي كابتن. Hello. Nindaga. Tifu fi mea abo. Energy fitini dubat. قاعدين كابا. Aye. Nama muslimaa tokko. Nama maqaan isaa muslimaa. Nama maqaan isaa muslimaa. Kan salaanne haya. Maaltu dhufe? Kan salaanne jechuudha yoo dhugameeti jedhee shaadaa naqabsiisaa jedhe. Shaadaa qabsiisuun hin ta'u. Inni muslima salaata ni burreessa moo guutumatu salaanne mee adda baasuu dandeessa ni beektaa? Jechuun salaatu maqaan isaa muslimaa garuu salaatu farshoo dhugaa. Erga dhibameerraa jechuudha. Salaata kana. Erga dhibameerraa. Na dhaggeeffadhu gaafii si gaafadha. Erga dhibameerraa na salaachisaa shaadaa naqabsiisaa nan hin ta'u muddamtee jennaan jedhaasaa hin ta'u hin danda'amu dura si dhufee jedhanii namni sun akkasumaan du'e. Shaadaallee qabsiisuu jenna. Hin ta'u jaaniin ati muddamtee kana jetta
takka namni kun salaata gartee gaafa fedhanii salaata moo takkaatu salaatti niine gaa'ee gara laterraa mee waan kana adda baasuu dandeessa? jechuun ustaazi yeroo jechuun yeroo soomanaa akkana soomanallee salaatallee jidduu akkuma wanni salaata kana wal qixxeessee salaatu haa ta'u salaatu harka caaluun salaatu eegasii dhibamee hakimii galaanii tabbaan qabu jettee jennaan bakka ciisutti kalaasti shaadaa naqabsiisaa na deebisaa innaan ta'uu jedhanii akkamiin ta'uu jaaniin eenyu kas jaan ammas ويا ربي على كل حال يو إني شهادة قبسيسا جيسلانو ما قبسيسا نحن نقول صلاة بالرئيسوس نما قرتي صومنا بعدي صومنا صلاة للديسيوتي سلاقي دي إني شهادة قبسيسا جينو ما قبسيسا يو خقرتي جودا دوتات يو ربين كيري بزان فير نجا Ustaz jedhee jennaani qabsiisu didaniiti akkasumaan ammas akka ciiseeti du'e deebi'eeti irratti illee hin salaanne akkasumaan awwaalan jechuudha sheekonni biyyaa didanii. Ayya inshallah wanni jiru beeyta amriin gartee taariku salaat irra salaatuu fi irra salaatuun danda'amuu tana. Ustaz sabiraalleen tama akkas fakkaattu. Aya meemi. Mucaa wayillee jechuudha. Salaataa fi dhiqachuu fi gabbaa'echuu isaa asraa irratti. Aya. Akkas gabbaa'eeti jechuudha achumatti funuunee achumatti yeroo saniif hin salaachisnee funuunee bishaan qabatee gabbaa'ee jechuudha achumatti wallaalee hin salaachisnee achumaan booda amrii ta'ee hin salaannee yeroo san namni yaaddee salaachisnee jedhanii irra salaachuu didanii akkasumaan qabu. Hay salaatuma asriiti malee achi dura ni salaataa mire? Ni salaata darasaadha jechuun biyya biraa irraa galee. Darasaadha nama salaatu inni immoo salaatuma asrii irratti asruman salaatiin malee asrii irratti odoon salaatiin dhukkubsatee achumaan du'e. Asrii irratti bishaan fudhatee gabbaa'ee jechuudha nagaumaan gabbaa'ee salaataaf dhiqatuuf gabbaa'ee funuunee achumatti hin dhiqannellee hin salaannellee uf wallaalee achumaan booda namni salaachisellee hin jiru wallaalee booda amrii ta'e salaannee namni yeroo san salaachise hin jiru hin ta'uu irratti salaatuun jedhanii akkasumaan qabbaran. Subhaanallah ajaa'iba irra salaatuu jedhanii akkasuma awwaalan. Darasaayyuu biyya biraatii galee jechuudha warra isaatti galee darasummaa deemee yeroo qaraatiin dhaabbattutti galee jechuudha. Ati alaa kulli haal akkamma ati jettu kana yoo ta'e kaboodaa kun wallaalummaa guddoo gartee ummanni harkaa qaba ummata harkaa qaba. Gurbaa gartee duraanuu salaatu ka salaata asrii dhukkubsatee gartee asruma qofan salaatiin gartee du'ee irra salaatuu dhabuun ajaa'iba takka. Nama taariku salaat irra salaatuu ni dandeemu irra wal dhabdee ulamaayin. taariku salaat warri gartee kaafira jee taariku salaat gosa sadii tokko agartee salaanni numaa'uun jiru jee odeemaan irraa ispoortiidha kuraafaata salaanni namni jee kaafira san fedhu maqaa abbaa fedhe haa himatu fedhu islaama fi nyaaja'u salaanni boo ispoortiidhaan irraa dhiisaan jiru yoo jee kaafira jila faqaayi tokko sani tokko immoo ani muslima fi njaa ganamarraa eega takkaa sujuuda rabbiif lafan kaayin kunilleen kaafira katakkaa rabbiif jeen salaatin kunis kaafira kasadaffaadha ka torbaan tokko salaatee torbaan tokko dhiisu baay'ee takkafaa salaatee baay'ee takkafaa dhiisa kuni taariku salaat wahaadaa indahu iimaan kun iimaana qaba iimaan inni qabu gartee ibidda keeysaa isa baasa akka riwaayaa muslimitti misqaala darraatti qota ka ibidda keeysa nama jiru gartee baasaa keeysaa taariku salaat duuba gartee akkanaa kana irra salaatuun ni dandeemu ulamaa irra wal dhabde gariin ulamaayin warri taariku salaat kaafira jeera salaatuun dandeemuu jaan warri gartee lakki taariku salaat alaa shafaa ufratin qarreerra jira ibidda afaan jira taariku salaat ibidda afaan jira immoo kaafiraa miti warri jee
إرى صلاة ندم ماجان ومنهم علماء يقول دورة شيخ الإسلام تيمية ابن الباني رحمه الله شيخ محمد ولو خامة هرم جرو في علماء يقول دو سها ومتى يقول دارا أكسيت قرتنا صلاة ندم ورجيجر تنافو ولا لما قربا قرتي أما بودر يتوغنا إرى صلاة دبون دوغونغورا قد دارا أكسي إن شاء الله قالتوما بليانك يا ربي عمري سناري رئيسو وجزاكم الله خير جزاء مخرم لله جي أكسي إن شاء الله ولد ديبنا بوريو ربي جي سجنتا تكك أمنا واي والليرا الرادو بنا إن شاء الله واي والليرا بوريو ربي جي زومتنا رتي ولد ديبنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجات